Ministeerri dhimma alaa biyya Ayirlaandii walitti dhufeenya misooma daldalaa cimsuuf daawwannaa isaa biyyoota gaafa Afrikaa, Itoophiyaa fi Ugaandaatti jalqabuun mul'ate. Dhaabni TPLF ibsa baaseen himannaa isaa mootummaa federaalaa itti fufuudhaan waliigalteen nagaa Piriitooriyaa guutumatti cabsuun daldala miileetiisuu dhabuu isaatiin gara walitti bu'iinsa duraan turetti oofaa jira jechuun himatte. Ibsa TPLF kan ammaa kana wanti adda isa taasisu wayita waraanni Shaadiyyaa karaa Baadimmee fi Shiraarotiin daangaa Itoophiyaa cabsanii seenanii fi wayita waraanni raayyaa ittisa biyyaa baay'inaan gara Tigraayitti bobbaafamaa jirutti kan beekuu isaati bal'ina oduu Hegeree miidiyaatiin dhiyeessina. Hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa Finfinneetti adeemsifamaa jiru karaa nagahaatiin kan xumurame yoo ta'u, yaa'icha irratti ministeerri muummee Itoophiyaan karaa galaanaa karaa nagahaatiin ni argatti ni mirkaneeffattis jedhaniitu jiru. Caffeen Oromiyaa mirga himatamuu dhabuu obbo Gammachiis Dabalaa haquu beeksise. Soomana Ramadaanaa waan gaarii hojjechuu fi fuula Rabbii barbaaduun dabarsuu qabnaa jedhan pirezidaantiin Majlisaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa. Daawwattoota fi hordoftoota Hegeree miidiyaa nagaaf salaamni keenya bakka jirtan maratti sin dhaggamu. Guyyaan irraa gurraandhala 16 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo Hegeree miidiyaati amma bal'ina oduu Guyyaarraa gurraandhala 16 bara 2026 ministeerri dhimma alaa misooma idil addunyaa fi diiyaaspooraa Ayirlaand katee Niil Riichmaand daawwannaa isaa Itoophiyaa fi Ugaandaa taasisuun ibsame. Akka ministeerri dhimma alaa Ayirlaand Riichmaand ibsetti qondaaltota mootummaa olaanoo waliin mari'achuudhaan hawaasa sagantaa misooma idil addunyaa Ayirlaand IRSID deeggaramuun daawwannaan tun kan itti fufusoo ibseeti jira. Daawwannaa isaa Itoophiyaa keessatti taasisuun Ayirlaand Itoophiyaa keessatti namoota rakkoo fayyaa qaban walqixxummaa saalaatii fi jeequmsa saalaatiin miidhaman deeggaruu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu ministeerri dhimma alaa kun ibseeti jira. Ministeerri kun daawwannaa isaatuun piroojektota Itoophiyaan naannoo Somaalee keessatti hojjette irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, kunis qaama gumaacha Ayirlaand yuuroo miliyoona 50 karoora hojii addunyaa hanqina nyaata daa'immanii ittisuuf tajaajila eegumsa baqattoota taasiftu keessa kan hammatame yoo ta'u, ministeerri kun wayita Ugaandaa daawwatutti illee piroojektota Ugaandaa naannoo Karaamojaatti argaman daawwachuun qondaaltota mootummaa waliin kan mari'atu ta'uu ibse. Riichmaand miseensota diiyaaspooraa Ayirlaand biyyoota lameenii waliin kan wal argan ta'uu ibsuudhaan Itoophiyaa fi Ugaandaan Afrikaa keessatti michoota misooma Ayirlaand yeroo dheeraaf hojjetan keessaa tokko ta'uu ibseeti jira. Ministeerri dhimma alaa biyya Ayirlaand kun itti dabaluudhaan deeggarsa misoomaa jiru cinaatti tumsa daldalaa fi diinagdee karaa guddisuu fi carraawwan gurguddoon akka jiran ibsuudhaan Itoophiyaa fi Ugaandaan biyyoota Afrikaa keessatti diinagdeen saffisaan guddachaa kan jiran ta'uu ibseeti jira. Kanaaf ammoo Ayirlaand waggoota dhufan keessatti hariiroo daldalaa guutuu naannichaa keessatti qabdu guddisuuf carraa guddaa qabaachuu himuudhaan marii mootummaa biyyoota lameenii waliin taasifamu keessatti waggoota dhufan keessatti walitti dhufeenya daldalaa keenya cimsuuf waliin hojjechuun kutannoo qabdu irra deebiitiin ibsaa jechuun beeksise. Erga waliigalteen Piriitooriyaa mallattaa'e as himannaa mootummaa federaalaa qabduu fi ibsa baasuu addaan kutteetan hin beekne dhaabni TPLF torban tokko keessatti ibsa lama baasuudhaan ibsa lameeninuu mootummaa federaalaa himachuun mul'ate. TPLF ibsa baaftuun xalayaa hedduu gara dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan ergatu hoggaa ta'u, dhiyeenya kana ammoo barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres dhimma wallabdee keessoo Itoophiyaatii fi Eertiraa jidduu jiru laaluudhaaf walgahii gamtaa Afrikaa 39 magaalaa Finfinneetti taa'amte irratti hirmaachuun ni yaadatama. Antooniyoo Guuteres Finfinnee dhufuu hordoftee TPLF xalayaa 11ffaa isii guyyaa kana Antooniyoo Guuteresitti ergamte jiraachuun ibsame. Haaluma kanaan torban tokko keessatti TPLF ibsa lama baasuun guyyaa kaleessaa ibsa baafteen naannoo Tigraay keessatti walitti bu'iinsi haaromfamuu akka danda'u akeekkachiisee jiraachuun mul'ate. Naannoo Tigraay bakkoota hedduun ammallee to'annoo bulchiinsa yeroo naannichaa jala akka hin jirree fi buqqaatonni hedduu deebisanii qubsisuuf furmaata waaraa hin argamne tan jette paartiin tun TPLF fi hooggantoota waraanaa isii keessatti qoqqoodinsi keessoo dhaabbilee laaffisee tokkummaa humnoota hidhatee diiguu fi naannichaaf balaa guddaa fidaa jiru adda baasuun dippiloomaasii isii cimsite kan itti fuftu ta'uu beeksifte. Yaaliin uummata gara waraana haaromsuutti kakaasuuf taasifamu mormuudhaan waraanni marsaa biraa daangaa heera mootummaa Tigraay eeguuf yookaan buqqaatonni qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka hin deeggaramne ibsaniiti jiran. TPLF ibsa isii kana keessatti waraanni haaraan jalqabamuun qoqqoodinsa babal'isuu, buqqaa'insa baay'isuu fi gidira lammiilee nagaa keessattuu dargaggoota irraan ga'u hammeessuu akka danda'u akeekkachiisuudhaan jiraattonni balaa waraanaa dhiyeenya jiru akka morman yaamicha dhiyeessanii jiraachuun ibsame. Kana malees TPLF ibsa isii keessatti dhalattoonni Tigraay biyyoota keessa jiranii fi biyya alaa jiran naannoo teessan jeeqamte waraanni biroo akka hin weerarreef akka eeggatan jechuudhaan dhaamsa dabarsuun mul'ate. TPLF mootummaa federaalaatiifis ergaa dabarsiteen waliigaltee nagaa hojiirra oolchuuf itti gaafatamummaa jalqaba qaama federaalaa ta'uu ibsuudhaan adeemsi kun harkifachuun nageenya dhabuu, rakkoo namummaatiif rakkina diinagdee fiduu sababa akka ta'e hubachiiseeti jira. Daangaan heera mootummaa Tigraay hin kabajamne ta'etu dhaabni kun sirni heera mootummaa akka kabajamus gaafateeti jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi gamtaan Awurooppaa dabalatee
qaamoleen idil addunyaa walitti bu'iinsa dabalataa ittisuuf itti gaafatamummaa mirkaneessuu fi lammiilee nagaa eeguu keessatti keessanii akka ba'anis yaamicha dhiyeessan. Ibsi paartii kanaa kan bahe wayita humnoonni federaalaa kutaalee Tigraayitti bobbaafamaa jiranii fi humnoonni waraana Shaabiyaa daangaa Itoophiyaa baadimmee fi Shiraaroon seenuun ibsamee ta'uu isaati. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa Finfinneetti adeemsifamaa jiru karaa nagahaatiin kan xumurame yoo ta'u, yaa'icha irratti ministeerri muummee Itoophiyaan karaa galaanaa karaa nagahaatiin ni argatti ni mirkaneeffattis jedhaniitu jiru. Itoophiyaan karaa nagahaatiin ulaa galaanaa argachuuf carraaqqii eegalte akka itti fuftu ministeerri muummee Itoophiyaa yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti kan dubbatan yoo ta'u, gama biraatiin yaa'iin gamtaa Afrikaa mata duree bara bishaanii Awurooppaa dhiyeessii fi qulqullina bishaanii itti fufiinsa qabu mirkaneessuu jedhu galma ajandaalee bara 2063 galmaan ga'uuf jedhuuf fudhatameeti jira. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 39ffaa Finfinneetti adeemsifamaa ture karaa nagahaatiin xumurame hooggantoonni hedduun gara biyya karaa nagaatiin biyya isaaniitti kan deebi'an yoo ta'u, haasawaa ministeerolee muummee biyyoota garaagaraa fi pirezidaantonni biyyoota garaagaraa haasawaa garaagaraatii fi dhimmoota Afrikaa irratti bal'inaan mari'atanii jiru. Itoophiyaan gama isheetiin ulaa galaanaa gama nagaan argachuuf carraaqqii eegalte itti fufti jechuun waltajjicha irratti kan dubbatan ministeerri muummee Itoophiyaa biyyi uummata miiliyoona 30 ol qabdu dinagdeen guddachuuf carraawwan danuu akka ishee barbaachisu yaa'ii kanarratti kaasanii jiru. Galaanaaf ulaa mijeessuuf qindoomina murteessaa akka ta'ellee kan dubbatan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti dabaluunis Itoophiyaan karaa galaanaa argachuun ishee guddina Itoophiyaa irra darbee badhaadhinaa fi misooma gamtaa Afrikaa akkasumas nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaatiif barbaachisaa ta'uusaa kaasanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa haala addunyaa tilmaamuuf rakkisaa ta'e kana keessatti biyyoonni Afrikaa tokkummaa fi wal amantaan tarkaanfachuu akka qabanis kan yaadachiisan yoo ta'u, Afrikaan birmadummaa seenessaa waloo Afrikaa irratti hundaa'e gonfachuun sagalee Afrikaa addunyaatti dhageessisuun murteessaa ta'uu kaasanii jiru. Furmaata addunyatti jijjiirama guddaa argisiisuuf qindoominaa fi tokkummaan hojjechuun murteessaadha jechuun akka tokkummaan biyyoonni Afrikaa hojjetaniifis waamicha dhiyeessanii jiru. Walgahii kanarratti kan argaman hooggantoonni biyyoota garaagaraas yaadicha wal fakkaataa kan qabaatan ta'uu isaa kan barame yoo ta'u, kanaan gamattis biyyoonni yaadicha morman jiraachuu isaanis dhagahamee jira. Dhimmootuma bishaaniin wal qabatu yaa'iin gamtaa Afrikaa mata duree bara bishaanii Awurooppaa dhiyeessii fi qulqullina bishaanii itti fufiinsa qabu mirkaneessuu jedhuun galmoota ajandaa bara 2063 galmaan gahuu jedhuuf fudhatamee jira. Kunis bulchiinsa laggeen daangaa ce'an irratti tumsa naannoo cimsuu kan gaafatudha yoo jedhamu, gamtichi mul'ina bishaan Afrikaa bara 2026 nageenya bishaanii fi waan hundaa hammate akkasumas haala qilleensaa dandamatu mirkaneessuu fi bulchiinsa qabeenya bishaanii walitti hidhame ardii kana keessatti dandeessisuuf bu'aa tarsiimoo akka uumu beeksisamee jira. Mata dureen isaas teekinooloojiiwwan qulqullina bishaanii laggeenii fi sulula ardii kan eegan akkasumas malaawwan walta'iinsa furmaata bishaanii fi qulqullina walitti qixaa fi itti fufiinsa qabu galmaan gahuuf gargaaruun beeksisaniiti jiru. Tarsiimoo bishaan haaraa ardii kan hojii ijoo bishaanii guddina dinagdee carraa uumuu fi babal'ina industirii keessatti gaheen inni qabu olaanaa ta'uusaas ibsamee jira. Caffeen Oromiyaa mirga himatamuu dhabuu obbo Gammachiis Dabalaa haquu beeksise. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 10ffaa waggaa 5ffaa bara hojii 6ffaa guyyoota 3 darban Adaamaa galma Abbaa Gadaatti geggeessaa kan ture yoo ta'u, mirgi himatamuu dhabuu obbo Gammachiis Dabalaa beeksisee jira. Obbo Gammachiis Dabalaa godina Wallaggaa Lixaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa godinichaa kan turan yoo ta'u, mirga himatamuu miseensa caffee tokko qaburraa mulquun caffee Oromiyaa kaleessa beeksisee jira. Caffeen sababa mirgi himatamuu dhabuu obbo Gammachiis irraa mulqameef ifatti kan hin ibsine yoo ta'u, miseensi caffee tokko sababa kana ifa godhanii akka dhiyeessan gaafatanis waan safuu hawaasaa cabsee waan ta'eef walga'icha irratti akka hin dubbatamnes eeranii jiru. Haalumaan kana mirgi himatamuu isaanii irraa mulquu hordofee viidiyoo obbo Gammachiis dubartii tokko waliin kutaa ciisichaa keessatti yeroo waan safuu hawaasaa cabsaan raawwatan agarsiisu miidiyaalee hawaasummaa irratti babal'inaan qoodamuu irratti argama. Yeroo ammaa kanas obbo Gammachiis to'annoo seeraa jala oolchuuf barbaadamaa akka jiran caffeen kan beeksisee jirudha. Soomana Ramadaanaa waan gaarii hojjechuu fi fuula Rabbii barbaaduun dabarsuu qabnaa jedhan pirezidaantiin Majlisaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa. Sooma Ramadaanaa bara kana seenaa jiru wal qabatee ministeerri muummee Itoophiyaattis ergaa gama isaaniitiin dabarsaniin baatii qulqulluu Ramadaanaa ilaalchisee hawwii gaarii akka qaban kan himan yoo ta'u, baatiin qulqulluu Ramadaanaa ilaalchisee hawaasni musliimaaf hawwii gaarii akka qabanis barreeffama fuula miidiyaalee isaanii Arabiffaan qoodaniin addeessanii jiru.
Mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa baga sooma Ramadaanaa bara Hijiraa waggaa 1447 nagaan isin gahe jechuun ergaa kan dabarsan ergaa baga geessanii kanaanis pirezidaantiin mana marichaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa ji'a Ramadaanaa bu'uura amantii Islaamaa barsiisuun dabarsuun dirqama musliimota maraa ta'uu himuun ji'a kana keessa tokkummaa jaalala obbolummaa fi wal gargaaruun dabarsuun dirqama nurratti ta'a jechuun hubachiisanii jiru. Musliimonni ji'a sooma Ramadaanaa keessa harka ijaa fi gurra keenya waan gaarii hojjechuu fi kadhannaa irratti dabarsuu qabna kan jedhan Sheek Haji Ibrahim Tufaa obboleeyyan keenya osoo beela'anii fi ofii qofaa nyaannee jiraachuu Rabbii birattis nu gaafachiisa jedhanii jiru. Kan beela'e nyaachisuu fi kan dheebuu baasuun dirqama Islaamummaa keenya bahachuun nurraa jiraatudha kan jedhanitti dabaluun ji'a kana keessa toltuu hojjechuu irratti jabaachuun dirqama nama musliimaa hundaati yoo jedhanii biyyi keenya nagaa akka taatuuf akka misoomtuufis kadhannaa akka godhan hawaasa musliimaa yaadachiisanii jiru. Guyyaa soomanni Ramadaanaa itti eegalu addeessaatiin akka murtaa'u kan himan yoo ta'u manni marii waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa akkuma murtaa'ee fi murtee irra gahame hawaasa musliimaa Itoophiyaatii fi hawaasa musliimaa addunyaa irra jiruuf akka dhaamsa dabarsanii fi yeroo soomas akka beeksisan addeessanii jiru. Gama biraatiin soomana Ramadaanaa bara kana seenuu wal qabatee ministeerri muummee Itoophiyaa baatii qulqulluu Ramadaanaa ilaalchisee hawwii gaarii hawaasa musliimaatiif akka qabanis miidiyaalee isaanii irratti ergaa dabarsanii jiru.